Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko ameen. Maatiiwwan Kiristoosin kan jaallattan, Kiristoos kan isin jaallatu. Ijoollee haadha keenya giiftii qulqulleettii Dubree Maariyaam kan taatan, firii mana kiristaanaa kan taatan, maqaa Waaqayyootiin nagaa isin gaafadhaa. Akkam jirtu? Akkam nageessan? Ameen. Waaqayyo Abbaa keenya jaalala isaatiin, arjummaa isaatiin, kennaa isaatiin osoo nurraa hin fagaatiin, osoo hin dhiisiin yeroo kanaan kan nu ga'e, carraa kanas kan nuuf laate galanni isaaf haa ta'u. Akkasumas haadha keenya araarsituu giiftii qulqulleettii Dubree Maariyaam galanni isheedhaaf haa ta'u. Qulqulloota Waaqayyoo hundaaf galanniif ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaa obboleeyyan koo har'a mata duree isa jalqabnee kadhannaa jedhu kutaa afuraffaa waliin ilaalla. Kutaawwan darban keessatti hiika kadhannaa maal jechuu akka ta'e, maal akka ta'e kadhannaan Israa'eloonni bar dura akkamitti Waaqayyo kadhachaa akka turan, Gooftaan Yesuus Kiristoos immoo bara kakuu haaraa kadhannaa akkamiin geggeessuu akka qabnu, maal jennee kadhachuu akka qabnu akka nu agarsiise. Taansineetis immoo yeroon kadhannaas maaliif akka kadhannu, yeroon kadhannaa yeroo kamii jenneetuun keessattuu manni kiristaanaa keenya yeroo kadhannaa 7 akka qabduu fi isaan keessa immoo kiristaanni tokko xiqqaatu ganamaaf galgalallee gara mana Waaqayyoo deemaniitu Waaqayyo kadhachuu akka qabnu, yeroo kaan immoo bakka jirrutti kadhachuu akka qabnu, jireenya keenya hunda keessatti garuu kadhannaan murteessaa, jireenya hafuurummaa keenya mul'isaa akka ta'ee fi kan ittiin kiristaana jedhamuu dandeenyu akka ta'e waliin kaasnee ture. Har'a immoo akaakuu kadhannaa fi kadhannaa akkamitti haa dhiyaatu kan jedhu irratti mata duree kana ilaallaa. Waaqayyo Abbaa keenya Gooftaa Yesuus Kiristoos akkuma abbootii keenya duukaa ture nu duukaa ta'uudhaan akka waliin barannu hayyama isaa nuuf haa ta'u. Anaafis isiniifis Waaqayyo nuuf haa ibsu. Egaa kadhannaan akaakuu kadhannaa yeroo jennu adda baasnee akkamiin akka kadhatamu ibsuu waan barbaannee fi bakka lamatti qoodama. Kunis kadhannaa waliinii fi kadhannaa dhuunfaa inneetoon adda baasnee ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Kadhannaan waliinii kiristaanonni waliin ta'uudhaan kadhannaa geggeessinudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 18 irratti maqaa kootiin 2-3 taatanii bakkee sassaabamtanitti ani isin gidduun jira akkuma jedhe, kiristaanonni bakka tokkotti sassaabamnee bakka tokko taanee yaada tokkoon gara Waaqayyoo keenyatti kan kadhannu, galata kadhannaa dhiyeessinudha jechuudha. Kadhannaan kun kadhannaa baay'ee barbaachisaadha. Mana kiristaanaa keenyattis waan yeroo hundumaa raawwatamudha. Keessattuu kadhannaan sirna galatoo isaa qaddaasee jechuudha. Maaleetii, saataatiin isaan kun isaaniitu fakkeenya kanaa ta'uu jechuudha. Egziyootaan kadhannaan geggeeffamu waliin taanee toon kadhannaa raawwannu jechuudha. Mata dureen keenya garas nu geessu malee kadhannaa hunda caaludha. Kadhannaan sirna galatoo jedhamu kun mana kiristaanaa keessatti kadhannaa xiyyeeffannaa guddaa barbaachisuu fi kiristaanonni yeroodhaan seenanii hanga xumuraatti sirna kadhannaa itti geggeessinudha. Dhumarras immoo foon gooftaaf dhiiga gooftaa keenyaa fudhannee kan ittiin eebbifamnee galludha. Kadhannaa isa guddaadha kadhannaan kun. Kadhannaa kana jaalachuun, kadhannaa kana irratti argamuun, kadhannaa kana itti deddeebi'uun baay'ee barbaachisaadha, dagachuun qabnu. Keessattuu guyyaa sanbata guddaa mana kiristaanaatti sassaabamnee kadhannaa kana geggeessuun baay'ee barbaachisaadha. Ergaan asumarratti garuu kaasuu barbaadu kadhannaa sirna galatoo irratti kadhannaan biraa dhuunfaadhaan hin geggeeffamu. Kun seeraas miti. Dhoorkadhas. Kun aduu irratti ibsaa biraa ibsuu akka jedhamu jedhu abbootiin keenya. Kanaaf
yeroo kana dhaggeeffachuu deebisuu waan hunda of keessatti qabee jira. Kadhannaan kun amantaa qabaa, ragaa bahuu of keessatti qabaa, kadhannaa dhiifama nuuf godhii of keessatti qabaa. Kanaan nu gahee samii biyya keenya samiidhaaf nu gahee achi nu gahee kan jedhu of keessa qaba. Biyya lafaa kanarratti maatii keenyas nus hunda biyyattii kana addunyaa kanas eegee of keessatti qaba. Kadhannaan kun kadhannaa hunda walii galaati. Kadhannaa dhuunfaan as keessan galu namni sirna galatoorra dhaabbatee kadhannaa biraa geggeessuun seeraa miti kuni. Kiristaanonni kana beekuun barbaachisaadha. Yeroo carraan nuuf kenne yeroo kanatti waan jiru san dhaggeeffachuudha. Waan jedhamu san deebisuudha. Kan nurraa eegamu jechuudha. Kanaaf kadhannaan waliigalaa kan waliin taanetuun kadhannudha. Kadhannaa dhuunfaa immoo kan jedhamu namni tokko dhuunfaa isaatiin kan geggeessudha kuni. Kuni yeroo hundaa yeroo jenne san keessatti yeroo torban kadhannaan geggeeffamu san keessatti yeroon biraatis yoo jiraate yeroo rakkinaa yeroo gammachuu yeroo hunda waan kadhannaa waaqayyoof dhiyeessinu dhuunfaadhaan yeroo tokko abbootiidhaanis ajajamnee toon yeroo gaabbii galle abbootiinis kadhannaa geggeessi bakkeen itti nuun jedhan jira. Kadhannaa dhuunfaadhaan goonudha kuni. Kadhannaa dhuunfaadhaan geggeessinu kuni of tuulummaa beeksisuu mul'achuus baay'ee barbaachisaa miti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka Farisaawiin kadhannaa geggeessutti hin geggeessinaa jechaa kan ture mul'achuudhaaf otoo hin taane dhugaadhaan gara waaqayyootti ba'uudhaaf dhimimmaan keenya gooftaa fuulduratti dhangalaasne deebii waaqayyoo irraa barbaannu san argachuudhaaf kadhannaan dhuunfaa kun barbaachisa. Kadhannaan walii galaatis kanaan fagoo miti. Kadhannaa walii galaa keessa nama baay'eetu jira. Aniif keessan aniif kee cubbuu ta'uu dandeenya. Achi keessa garuu daa'imni jira, namni guddi jira, abbootii gurguddoon jira, qulqulloonni gaabbii galan, foon gooftaa, dhiiga gooftaa fudhatanii waaqayyo wajjin jireenya isaanii tolchatan baay'eetu jiraachuu danda'a. Kana keessatti waaqayyoon hin dhagaa, abbaa dhaga'uuf qaba, nuuf dhagaa jechuudha. Yeroo waliin taanee tokkummaa keenyas gara waaqayyootti dhiyeessinu waaqayyoo hin gammada nu dhagaa jechuudha. Kadhannaa keenya kadhannaa walii galaa. Baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kadhannaan dhuunfatis akkasumadha. Egaa ammana yoo kaasne kadhannaa dhuunfaa fi kadhannaa waliigalaati irratti kadhannaa immoo akkamitti haa dhiyeeffannu kan jedhudha. Inni tokkoffaa kadhannaa keenya amantaadhaan dhiyeeffachuu qabna. Qulqulluu Phaawulos saba Ibrootaaf yeroo Ayihudootaaf yeroo barreessu keessatti maal jedhee waaqayyoon gammachiisuu kan dandeenyu amantaadhaan jedheenira. Waaqayyoon gammachiisuu kan dandeenyu maalidhaan? Amantaadhaan. Amantaa qabaachuu qabna. Dhugaadhaan keessi keenya waaqayyotti amanuu qaba. Waaqayyo hunda ni danda'a jennee amanuu qabna. Itti buluu qabna kanatti. Waaqayyo hunda ni danda'a, hunda ni qaba, hunda gochuu aangoo qaba. Bakka hunda ni jira. Waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru jennee amanuu qabna. Kadhannaa keenya keessatti sila akka amantaatti jalqabaan kiristaanota nuti gooftaa Yesuus Kiristoosin amannee cuuphamneerra. Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos nama ta'uu isaatiin waaqummaa isaatiin namummaa isaa yookiin tawaahidoodhaan biyya lafaa kana addunyaa kana addaamiif ijoollee addaam fayyisuu isaa. Gooftaa Yesuus Kiristoos inni addaamiif jedhee fannoorra olee waaqayyo ta'uu isaa. Amanneeti sila mormarratti kirrii hidhannee masqalii rarraasnee hanga dhumaatti isa duukaa akka jiraannu ragaa baatee waada galaatee kan jirrudha. Amantaan kanadha. Gooftaa Yesuus Kiristoos mucaa waaqayyo ta'uu amanuudha. Amantaa guddaa. Waaqni abbaa, waaqni ilmi, waaqni hafuura qulqulluu waaqa tokko jennee amanuudha. Amantaa guddaa. Abbaan abbaa ta'uu isaatiin ilma kan hin caalle, ilmi ilma ta'uu isaatiin abbaadha gadi kan hin taane, hafuurri qulqulluu jireenya kan ta'e, tokkummaa waaqayyotti amannee, tokkummaa waaqayyoo keessaa sadummaa waaqayyootti amannee, sadummaa waaqayyoo keessaa waaqni ilmi dhalattee ijoollee addaam fayyisuu isaa sila amanneeti kiristaana kan taane kan cuuphamnes kanaaf. Kiristoos waaqayyoo, mucaa waaqayyoo innee namoota amannuudha.
nuti kiristaanonni jechuudha. Hanganumaattis kan duunu kana amanneetoonidha. Kadhaan keenyas Waaqayyo akka kanarraa nu maqsine, akka kanarraa hin baanedha. Gooftaa Yesuus Kiristoos ni kadhata warra jedhanitti akka hin makamnedha. Gooftaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo Abbaadhaa gadi jedhanii warra amanitti akka hin makamnedha. Kuni nuufi miti. Nuyi karaa abbootiin keenya nu barsiisan Waaqayyo Gooftaa Yesuus Kiristoosin amannee Waaqayyo ta'uusaa amannee warra jirru kiristaanadha. Namuu kana nutti himu beeta kiristaanni manni kiristaana keenya kan nu barsiisteen alaa jechuu barbaade. Kana keessatti Waaqayyo Gooftaa Yesuus Kiristoos hunda kan danda'u, hunda kan nuuf godhu, wanti isaaf dadhabamu kan hin jirre ta'u amanuu abdii keenya, da'oo keenya, mirga keenya, humna keenya ta'u. Faarfannaa Daawit irratti faarfannaa 120 irratti 21 irratti qulqulluu Daawit maal jedheera? Samiirra kan jiraattu yaa abbaa koo ija koo gara keen kaasaa jedha. Ija koo gara samiittan ol kaasaa jedha. Gargaaraan koo eessa dhufa? Gargaaraan koo garam jira? Gargaaraan koo samiif lafee kan uume Waaqayyoodha jedha. Ija koo gara kee ol kaasaa jedha. Amanuu jechuun kanadha. Kiristaanni kana of keessatti laphee keenya irratti barreeffannee qabaachuu qabna. Yoomiyyuu gargaara keenya, yoomiyyuu humna keenya, yoomiyyuu aangoo keenya, yoomiyyuu ija keenya, miila keenya, tiskee keenya, waraana keenya, Gooftaa Yesuus Kiristoos. Amantaadhaan Waaqayyoon kadhachuu qabna. Waan kadhannu hunda amantaadhaan nuuf godha. Maaliif godhamuu dide? Inni waan biraa. Maaf jarjaree nuuf hin goone? Innis kan biraa. Maaf har'atti ta'uu dide? Waaqayyotu beeka kan hundumaa. Nu garuu akka nuuf ta'u amanuu qabna. Wangeelaa keessatti waa baay'ee argineerra. Isheen dubartiin yoggaa meeqa dhiigni ishii dhangala'aa ture? Gaafan carqii isaa qabeennan fayyeette amantaadhaan kuni. Amanuu. Inni bulchaan dhibbaa Mato Alaqaa jedhamu Gooftaa Yesuus Kiristoos daa'imni isaa jalaa dhukkubsatee akka fayyisuuf gaafa gaafatu. Mana kee dhufeensi fayyisa jennaan lakki. Asuma taa'itoon jecha keetiin fayyisi. Asuma taa'itoon mana koo dhaquun sirra hin jiraatu jedheen. Anoo isaaf qophaa'aa miti jedheen asuma taa'itoon. Siif hin danda'ama jedheen. Amanuu. Kanaaf amantaadhaan gara Waaqayyootti haa kadhannu saboota Waaqayyo. Inni biraa waan kadhannu hundumtuu akka ayyama Waaqayyootti nuuf haa ta'u jennee kadhachuu qabna. Yohaannis 1:5-14-15 Waaqayyo waan ittiin gammadnu waan isa gammachiisu nuuf kenna. Nus waan kadhannu hunda akka ayyama isaatti nuuf haa ta'u jennee toon. Yaa Waaqayyo ayyama kee yoo ta'e kun nuuf haa ta'u garuu immoo ayyama kee haa ta'u. Fedhii kee yoo ta'e kun nuuf haa ta'u garuu ayyama kee haa ta'u jennee toon. Gara Waaqayyootti kadhachuu qabna. Ayyama Waaqayyoon alaa yooma barbaaduu hin qabnu. Yoo ayyama kee ta'e, yoo fedhii kee ta'e akkas nuuf kenni nuuf godhi. Har'a beeta kiristaanni kana jechuu qabdi. Har'a kiristaanonni walitti baanee tokko taanee dhuunfaadhaanis kallattiidhaanis waliin taanee toon yaa Waaqayyo, yaa Gooftaa Yesuus Kiristoos yoo ayyama kee ta'e kana nurra dabarsi jechuu qabna. Hundi garuu immoo ayyama kee haa ta'u jennee toonis kadhachuu qabna. Waan godheef isatu beeka. Waan godheef isatu beeka. Tarii yookaan nun barbaachisu, tarii yookaan yeroon isaa hin geenye, yookiinis kabaja keenya baay'isuudhaaf, yookiinis kennaa isaa nu baay'isuudhaaf, yookiinis jaalala isaa nuuf baay'isuudhaaf, jaalala keenyas akka isarratti guddatu gochuudhaaf ta'uu danda'a. Waan laallutu nurra jiraata malee kiristaanonni abdii kutuu hin qabnu akka ayyama Waaqayyootti kadhachuu qabna. Gaabbii galuudhaan inni sadaffaa gaabbii galuudhaan Waaqayyo kadhachuu qabna. Yeroo hunda cubbuu keenya laalati Waaqayyo kadhachuu qabna. Yeroo hunda cubbuu keenya laalati. Cubbuu keenya nuuf gadi qabaate. Cubbuudhaan boonuun gadhummaadha.
cubbuudhaan of tuulummaa cubbuu baatanii of tuulatti waaqayyoon kadhachuun of tuulummaa gaariin ta'u kuni waaqayyoos ittiin gammadu kana. Yoo dandeenya akka Daawititti sirriitti of ilaaluu qabna. Yaa waaqayyo ani nama biraa miti si qofa irrattan badii raawwadhe. Si qofa. Daawit waaqayyoo miti yookaan badii kan raawwate waaqayyoo irratti hin turre. Nama baay'ee Ooriyooniin hojiin Ooriyoon irratti hojjete baay'ee Ooriyoonis maatii Ooriyoonis Israa'el baay'ee kan gaddisiisudha. Gaafa waaqayyo fuulduratti garuu ba'u kan hunda dhiisee anoo si fuulduratti badii kan hin raawwadhe. Ani namas miti jedhe. Yoon akkasitti of ilaalee ani namas miti jedhe ani raammoodha jedhe. Garuu immoo kadhaa kudha kee garuu naan araarame. Abbootii keenya ilaalee Abrahaamin ilaalee Yisaaqin Yaaqoobin ilaalee waada isaanii irraa anaafis waada galtee ilaalee gaabbii galuudhaan. Wangeela Maatiyos irratti boqonnaa 5 lakkoofsa 23-24 irratti akkasiin ilaala. Karaa birootiin akkamitti yaa kadhannu yeroo jennu dhiifama gochuudhaan namarratti badii qabnee namarratti dheekkamnee namarratti halluu ba'uudhaaf yaadati. Waaqayyoon kadhachuus hin qabnu. Maatiyos Wangeela boqonnaa 6 lakkoofsa 14-15. Dursitoon aarsaa dhiyeessuu kee dura waaqayyoon kadhachuu kee dura isa badii irratti raawwatte yookiin sirratti raawwatte walitti dheekkamtan dhiifama gaafadhu. Jedha waaqayyo. Waaqayyo jaalalaati. Waaqayyo waaqayyo dhiifamaati. Har'a garuu dogongoraa kan jirru kadhaan keenya san dhaga'amuu dide kanaaf saboota waaqayyo. Mee hundi keenya of ilaallu kanaan. Waaqayyo jaalalaati. Waaqayyoon jaalalaan ala namni argachuu san danda'u. Gonkumaayyuu shakkinaa kana. Gonkumaayyuu hin dogongorinaa. Waaqayyoon jaalalaan ala waaqayyoon argachuu hin dandeenyu. Daandiin waaqayyoon ittiin argannu kadhaa keessa jaalalaan. Waaqayyo jaalalaati waan ta'eef. Diina keessaniyyuu jaaladhaa jedheetuun kan himaa turedha waan ta'eef. Kanaaf namarratti halluu baatii, nama jibbaatii, namaan wal lolaatii, namaan walitti dheekkamaatii akkamiin waaqayyo abbaa keenya inneetuun kadhanna. Dhiisuu qabna malee yookaan. Seexanni immoo kana barbaada. Diinni keenya immoo akka nuti waaqayyoon kadhanne akka waaqayyo fuuldura qulqulluu ta'anii hin dhaabbanne namaa walitti nu buusa sunii walitti akkasiin bakka hojiitti namaa walitti buuna bakka jireenya maatii hunda walitti bu'iinsi diinni barbaadu inni guddaan sababni inni kana barbaaduuf akka nuyi kadhaan geessineef kadhaan keenya akka hin dhaga'amneef kanatti beekuu qabna kaa yoo akkas ta'e gaariidha. Nama yoo badiis nurratti raawwatan obsaan yoo nutti dheekkamanis obsaan karaa hundaa araaramuudhaan gara waaqayyootti dhiyaachuu kadhannaa gaggeessu dhiifama gochuudhaan. Inni biraa of gadi qabuudhaan of gadi cabsuudhaan akkan dura jedhee sila kaase kana qulqulluu Daawitiin caala kan nu barsiisu jiru. Garuu abbootiin qulqulluun otoo cubbuutu hin qabaatin otoo waaqayyo fuulduratti jireenya isaaniitiin waaqayyo gammachiisaa jiraniyyuu garuu gaafa waaqayyo kadhatan Abrahaam ani biyyee kan hin ta'e ani daaraa kan hin ta'e ani cirracha kana kan hin ta'e hundaa gadi kan hin ta'e yaa waaqayyo garuu sin kadhadhe. Saba Sodoomiin akka dhiisu waaqayyoon cubbuu isaanii akka irraa dhiisu gara waaqayyo gaafa kadhatu Abrahaam jalqaba isaa of xiqqeessee of gadi qabeetuuni. Daawit ani namaa miti jedhe ansa itsee wa'akkosa ani namaa miti jedhe ani raammoodha jedhe of madaalee of laalee nugusni ammas ga'usu. Afaaniin jechuu qofaa miti kitaaba irratti barreesse hanga bara baraa dhalli dhufu Daawit ani namaa miti jedheera akka dubbisutti ilaala. Abbootiin keenya akkasitti of baasu. Cubbuu isaanii amanu of gadi qabu. Yoonaas gaafa
qurxummii gaafa galaanatti gadi isa gatuuf deeman durseetoon badii kana kan raawwate ana doonii kanarraa gadi bishaanitti gadi gataa jedhe. Abbootiin keenya akkasitti of gadi qabu. Gaafa cubbuu isaanii ilaalan akkasitti ofirratti murteessu. Of gadi qabu qabne. Jireenya kiristaanummaa wangeela Maatiyuus wangeela Luuqaas irratti namtichi inni of tuulaan sun Farisaawiin sun yeroo kadhannaa geggeessu argitaniitu. Inni tokko qaraaci inni jedhamu suni mataasaa of gadi qabee samiillee ol jedhee tolaaluun barbaadu. Sodaachate gara Waaqayyoo kadhachaa turedha. Namoonni lama kadhaadhaaf baanii dheetuun bakkee barsiisetti jechuudha. Inni Farisaawiin sun immoo of tolaatee ani nan soomaa ani kadhannaa nan guyyaatti nan geggeessa akkas waan kana nan goote sin galateeffadha jedhee kadhateedha. Waaqayyoon kadhaa eenyu dhagayeedha? Kadhaa kana tuffatee isa san jaalateedha. Haarsaa Abeelin jaalatee haarsaa Qaayelin tuffate Waaqayyo. Of gadi qabuun kiristaanummaa keessatti gamnummaadha. Of gadi qabuun kiristaanummaa keessatti daandiidha. Daandii gara Waaqayyootti nu fudhatudha. Kadhaan keenya akka dhaga'amu kan taasisudha. Karaa birootiin nuunfii malee Waaqayyoon kadhachuun barbaachisaadha. Nuunfii malee dadhabne otoo hin jedhin, nu dhagahuu dide otoo hin jedhin. Qulqulluu Phaawulos saba Tasalonqeetiif isa tokkoffaa irratti yeroo barreessu boqonnaa 5:17 irratti otoo addan kutin kadhadhaa'edha. Otoo addan kutin. Wangeela Luuqaas isa boqonnaa 11:5-13 jenne irrattis gooftaan kadhadhaa argattu dheera. Kana keessa nuffiin hin barbaachisu. Ni argattu kadhadhaa. Yoom Waaqayyotu beeka. Yoom deebi'a isatu beeka. Nu garuu jireenya keenya keessatti kadhachuudha kan nurraa barbaachisu. Isa biyya lafaa kana iyyuu nu dhorkatee innaan abdii kutuu hin qabnu. Kiristaanni abdiin kutuu jedhamaa miti jedhee maaliif isa samiirra eegna. Qulqulluun Phaawulos jechoota jedhe keessatti akkoo namoota abdii hin qabne ittiin gaddinaa hin boo'inaa isa jedhe. Abdii qabna. Biyyi lafaa kun sila keenya miti. Qulqulluu Yaaqoobis galatoo isaati irratti biyyi lafaa kun keenya miti nuti isa samii hawwina isa san eegganna. Akka jedhe nuunfiin hin barbaachisu. Nuunfii malee gara Waaqayyoo yoomiyyuu kadhachuu qabna. Isa nu nuunfisiisus Waaqayyoo akka nurraa balleessu gara Waaqayyootti kadhachuu qabna. Isa jalqabnes kiristaanonni hin dhiisinaa. Inni tulluurra jiru gadi hin bu'in jedhameera. Isa kadhannaa jalqabne akka hin dhiisne sabni Waaqayyoo. Gadi hin bu'ina. Gaarummaa jalqabdan irraa gadi hin bu'ina. Hanga gooftaan dhufutti. Hanga gooftaan nu murteessutti. Hanga gooftaan deebii nuuf laatutti. Kana egaa akkanatti kadhannaa geggeessinu saboota Waaqayyoo. Hojii hunda duukaa duras gara Waaqayyootti haa kadhannu. Waan jalqabnu hunda duratti gara Waaqayyoo. Waan jalqabnu nuti yeroo baay'ee yeroo nyaataa yaadannaa waan gaariidha kunis itti fufuu qabna. Waan jalqabnu waan hojjennu hunda keessatti Waaqayyoon yaadachaati yaade. Deemni keenya keessatti konkolaataa keessas yeroo jirru, xiyyaara keessas yeroo jirru, galaanarras yeroo jirru, yeroo sodaa qofaa miti yeroo gammachuutis cidha keenya keessa bakka deemne jireenya deemnu keessatti akkasidha. Abbaan keenya tokko dur maal jedhu? Adeemsa keessan hunda keessatti Waaqayyoon hin dagatinaa yaadadhaa kadhannaadhaan hin jedhu ture. Kadhannaadhaan hin jedhu ture. Egaa akkas yeroo ta'u kanaaf kadhannaatti jabaachuu qabna saboonni Waaqayyoo. Ijoolleen Waaqayyoo kadhachuu qabna. Garuu yeroo kadhannu waan gaggabaabdummoo waan ani isin kaasuu barbaadu kadhannaan waan dhimmicha qalbiidhaan laaluu qabnudha. Eenyu fuulduraa akka dhaabbannu laaluu qabnu. Beekuu qabna. Kadhannaan nama fuulduraa miti kan dhaabbannu. Kadhannaan biyya lafaa fuulduraa miti kan dhaabbannu. Kadhannaan foon fuulduraa miti kan dhaabbannu. Waaqayyo fuulduradha. Waaqayyo immoo eenyudha. Kanaaf
haalli itti dhaabbannu irraa jalqabnee sirna dhaabbi keenya, haala uffata keenya, haala qalbii keenya sassaabnee mallattoo mallatteeffannee gara Waaqayyootti kadhannaa dhiyeessuudhaaf qalbii keenya sassaabnee isa alaa isa manaa hunda cufnee balbala keessan cufaayii kadhadhaa jedhamte mana keessan cufaa kadhadhaa jedha. Haala saniitiin Waaqayyoo kadhachuu qabna. Kadhannaa keenya keessatti inni biraa wanti hin dagatamne qulqulloota yaadachuu qabna. Waaqayyo yeroo kadhan maqaa qulqullootaatiin kadhachuu qabna. Haadha keenya giftii qulqulleettii Dubree Maariyaamiin dursinee qulqulloota duukaa keenya ta'uu isaanii yaadachaate gara Waaqayyootti kadhachuu qabna. Manni kiristaanaa kan jedhamu tokkummaa keenyaaf tokkummaa hundadha. Kiristaanummaa keessatti tokkummaan lafaaf samii gidduudha. Isaan gara keenya kadhatu nuyi gara isaanii yaadna. Yeroo kadhannu isaan hunduu duuka jiraachuu yaadachaati. Egaa nu duuka jiraatan taane akkam taanee dhaabbannu, akkamiin oliif gadi haa jennu, akkamiin moobaayilii kaasnaa, akkamiin oduu biraa odeessatii, akkamiin kolfaatii akkasitti miti kadhannaan kan geggeeffamu. Yeroo kadhannaa geggeessinu qulqulloonni abbootiin keenya nu duuka jiran. Haati keenya giftii Dubree Maariyaam nu duuka jirti. Waaqayyo abbaan keenya gurri isaa banamee nu dhaggeeffachaa jira. Iji isaa nu ilaalaa jira. Yeroo kana yaadachaati. Yeroo kana qalbiidhaan gara Waaqayyootti kadhachuu qabna jechuudha. Isaanis nu duuka jiraachuu isaanii yaadachaati kadhachuu qabna. Isaanis akka gara Waaqayyoo nuuf kadhatan kadhachaati maqaa isaanii waaqamati. Waaqa haadha kee giftii Dubree Maariyaamiin ilaalati. Qulqulluu abbaa keenya Takla Hayimaanooti. Qulqulluu Goorgisii ilaalati. Qulqulleettii Arseemaa. Qulqulluu Qiirqoosiin. Qulqulloota hunda maqaa isaaniitti waamati. Abbootii keenya darban Abrahaamiin, Yisaaqiin, Yaaqoobiin ijoollee isaa qulqulloota ilaalati. Yaa Waaqa abbaa keenya nuuf dhiisi jennee nuun araarami jenneetu gara Waaqayyootti kadhachuu qabna. Kadhaan keenya yeroo hundumaa qulqulloota maqaa isaanii waamati gara isaanii kadhachaati ta'uu qaba. Faarfannaa Daawit 131 boqonnaa lakka 10 irratti, Isaayyaasis 37 35 irratti, Seera Bahuu 32 14 irratti kana nutti agarsiisa. Karaa abbootii keenya Waaqayyoon yaa kadhannu. Kun of tuulummaa keessas nu baasa. Kun yeroo hundumaa Waaqayyoon akka nuuf mararfatu, akka nuuf gaddu, waada isaa akka yaadatu nuuf taasisa. Waaqayyo kadhaa keenya nu dhagaa. Haadha isaa laaleetu nu dhagaa. Kana yoomiyyuu dagachuu hin qabnu saboota Waaqayyoo. Egaa akkanaan mata duree kana kaasnee toon waliin baranne jechuudha. Waaqayyo abbaa keenya karaa hunda jireenya hunda keessatti nu jajjabeesse gara isaatti akka jabaannu nu haa taasisu. Kadhannaadhaanis akka cimnu ayyama isaa nuuf haa ta'u. Nu kakaasee kan nu jalqabsiisee kan nu xumursiise Waaqayyo abbaa keenya Gooftaa Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u. Galanni haadha keenya giftii qulqulleettii Dubree Maariyaamiif haa ta'u. Akkasumas galanni fannoo Gooftaa Yesuus Kiristoos qulqulloota hundaaf haa ta'u. Ameen.